aangoon nama tokko dhagalee jaalmarroo jijjiirannaa waan jedhuun ololli mallee hin qabne biqilee as ba'atii jira. Kanarratti waan jabaa tokko waan ummati keenya hubachuu danda'u tokko kaasuu barbaanna. Nuti ajajoota zooniilee keenya waliin waltajjii gaggeeffachaatii jirra. Wal dubbisaatii jirra. Wal dhaga'atii jirra. Yaada keessoodhaan walii hiraatii jirra. Waltajjii keenya gaafa leenjinee ba'an, gaafa wal gaggeeffannee ba'an, wanti nuyi dhageenyu waan haaraadha jechuudha. Alabaanee miidiyaa kanarraa waan kanaan dura arginee beennu, waan kanaan dura dhageenyee beenne ololaan dhageenye. Olola kana eenyutu qindeessee jennee yoo laalle kan olola kana qindeessee humna dhabeeyyiidha. Maaliif waan nama dhuunfaa kaasan iftoominaa walii kaafne, waan jaalmarroo kaasan waan jaalmarroo iftoominaa walii kaafnee dubbachuu danda'uudhaa qabna. Maal inni bara 2018 kaasee naannoo kana turre. Waan ta'aa tureetu jira. Waan gaggeeffamaa tureetu jira. Maal inni ololli kun maddi isaa jaalmarroo qaamni humnaan buusuu dadhabee har'a karaa shiraan nan buusa jedhee karaa humna dhabeeyyii as ba'eetii jira jechuudha. Kun immoo hin danda'amu. Bara 2018 irraa kaasee yoon dubbadhe chaalenjii guddaatu ture. Jalqaba ituu maqaa waraana bilisummaa Oromoo hin hadheessin maaltu ture? Shira ture. Araarami in araaramna biyya kana waliin ijaarra mootummaa Oromootu dhufe mootummaa Oromoo waliin ta'iti biyya kana akka ijaarru nu gargaari jedhanii deddeebi'aa turan. Amma hayyu duree abaa'oo yeroo sana in qaamni dhufee jaalmarroo mariisisuu bira ga'ee jechuudha. Jaalmarroon tooftaan shira isaan qabsoo keessatti dalagaa jiran waan hubateef waraana isaa seera isaa guutee waamsisee wanti kun akka hin taane hin danda'amne itti himee shirri sun akka fashalaa'u godhee gaafanni araaramuu didu maallaqaan dhufan biillaan dhufan ati jeneraala taata ati kana taata biyya kana waliin gaggeessina gaafa jedhan hin didee jechuudha. Sana gaafa dadhaban maqa balleessii eegalan olola waan ta'eef nama ba'ee dhufes olola. Ergaa qulqulluu uummata keenyaa dabarsuu qabna. Waan sirrii walitti himuudhaa qabna. Gaafa kana diduu maal jedhanii maqaa balleessii jalqaban. Abaa'oo Shaneer hattuudha itti duulla jedhee mootummaan amma biyya bulchu kan Oromoo cabsuuf bare waraana kaabaaf kibba jiru hunda guurratee lixa Oromiyaadhaa fi Oromiyaa kibbaatti labsee jechuudha. Wanti yeroo sana ta'e waan jabaa namni achi jiru waan argu achuma jirra. Sana keessa jirra. Helikooftariidhaan lookeeshan hordofanii dhabamsiisutu dhufee jechuudha. Hin dadhaban waraana amma mana namaa dhuunfaatti ramadan jaalmarroo waraana bilisummaa Oromoo miseensa ta'e bira darbee jaalmarroo dadhabsiisuu dhabamsiisuu hin dadhabe. San booda maaltu ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haala mijataa hin taane sana keessatti dandamatee wal ijaaree humna guddaa godhatee gaafa sadarkaa aanaatti tarkaanfii fudhachuu jalqabu ammas ololaan erga dadhabanii humna waraanaa erga jalqabee gara dirooniitti dhufe. Jaallansaa biraa wareegan dirooniin jaalmarroo dhabamsiisuu dadhabanii dirooniin dhufan dadhaban humna qaban hundasaa itti guuran dadhaban har'a karaa eessaa dhufan karaa humna dhabeeyyii olola sobaa karatee dhalchanii ofii isaaniif achitti uummatanii waan qindeessanii as ba'anii jechuudha. Kun maalinni tuffii uummata Oromoo tuffii qabsoo Oromooti. Uummanni Oromoo maa bilisooma maa hogganaa isaaf ta'u akkasitti qabatee deema waan jedhuun as ba'anii ololaan burjaajii uumaa jiru. Uummanni keenya kana beekee dhageeffachuudhaan hin qabu. Waan waraana bilisummaa Oromoo bira hin jirre miidiyaa irraa argaa jirra. Waan ajajoota keenya bira hin jirre miidiyaa irraa dubbifnee argaa jirra.
kana sirnaan akka dubbiin hololaa kun achitti dhaltame sirnaan beekuu danda'uudhaa qabna. Qaamni jaalmarroo hamattu, qaamni jaalmarroo xiqqeessuuf yaaddu, obbolaa isaa ol bira keessee nama akaadaamik performaansii barnoota argatee deemee barnoota baratu jaalmarrootu barsiisaa jira jedhee as baasu. Maaf yoo dhugaa quuqama Oromoo qabate obboleessa jaalmarroon akka maatiitti wareegama kaffale maan kaafne bira fale. Obboleessaa xiqqaa qabsoo kana keessatti dhaqii lolchiisi jedhee ajajaa koo ture. Wajjin lolle na lolchiisee ituu waliin lolluu wareegame. Maaf sanan kaafne? Maaf wal xiqqeessuun barbaachise? Maaf gadaantummaan wal waamuun barbaachise? Dhugaa jirtu walitti hin himnu akka maatiitti wareegama kaffale. Maaf hoogganaa Oromoo jibbuun dhufe? Maaf olola kun olola diinaa Oromoo hin taane nama dhiiga Oromoo hin qabneetu olola sobaa kana nurratti odeessee waraana gidduutti garaagarummaa uumee diiguu fide. Warra olola kana odeessaniin humna dhabeeyyii, humna maleeyyii jenna. Maal haa godhure? Mootummaan bilisiginnaa diina uummata Oromoo ta'e, uummata Oromoo akka baalaatti harcaasu, humna isaa itti babbaasee akka fedhe ajjeesee jiraatu gaafa humnaan jaalmarroo dhabamsiisuu dadhabu shiraan maqaballeessiin hololaan as ba'ee jechuudha. Kanaaf holola humna dhabeeyyii kana, humna maleeyyii taatee ishee baatee hololtu kana uummanni Oromoo dhageeffachuudhaa hin qabu. Deebiitti kennuun hin barbaachisu ture. Garuu walitti himuun dirqama. Hololli burjaajii nama barbaaduuf namni qabsoo Oromoo milkaa'uu hin barbaanne kan isaaf amma taate jirti. Kan akka garaa isaatitti ofiisaaf nyaatee bulu, yoo uffatee bulu, biyyi Oromoo kan ittiin dhaga'amne, dhiigi dhangala'uun Oromoo kan ittiin dhaga'amne, kan qabsoo uummata Oromoo tuffatu, kan shira ilmaan Miniilikiin irratti hojjetamaa jiru utuu beekuu dhugee taa'utu har'a jaalmarroo irratti hololee odeessaa jira jechuudha. Qabsaa'aan dhugaan kan dhimmi Oromoo nagalcha, ani Oromoodha jedhu karaa ittiin jaalmarroo irratti shiraxatu hin qabu. Dhugaa jirtu walitti himna. Maaliif keessa jirra? Keessatti lagarree soba miidiyaa irraa immoo miidiyaadhaan itti himanii cabsuun dirqama waan taateef dubbanneen jedhaa. Galatoomi jaalkiyya.